Arkafune daawwattoota keenya kun oduu Oromiyaa lafaniti odeeffannoo wajjin an Abdunaasir Tufaati. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaatti argaman daawwachuu ibse. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa jimaata dabre hidhamtoota galmee obbo Jawaar fa'aa jalatti argaman kanneen lagannaa nyaataa irra jiran daawwachuu beeksisee gabaasa dabalataa qabna. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa jimaata dabre himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad fa'aa jalatti argaman kanneen lagannaa nyaataa irra jiran daawwachuu beeksise. Hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittii keessatti lagannaa nyaataa irra jiran ilaalchisuun komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalam fayyaa fi lubbuun hidhamtoota balaa hamtuu irraa kan buune hordoffiin dhiyeenyaa akka barbaachisu himee jira. Gaaffiiwwan lagannaaf sababa ta'aniif deebii saffisaa kennuudhaan namoonni hidhamtoota gaafatan mana hidhaattis ta'e mana murtiitti sirnaan keessummeeffamuu qabu jechuu isaanii ibsicheera. Komishinichi Ammajjii 25 bara 2013tti mana hidhaa Qaallittii fi Qiliinxootti hidhamtoota argaman ilaaluu kan ibse yoo ta'u, obbo Jawaar Mohammad Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi haala qabiinsa Xilaahuun Iyyaamii irratti hordoffiin akka barbaachisu himeera. Odeeffannoo wal qabateen galmee obbo Jawaar Mohammad fa'aa jalatti hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiran 20 keessaa guyyaa kaleessaa namoonni 4 gaggabanii kan kufan ta'uu fi namoonni 2 gulukoosiidhaan jiraachuun odeeffannoon garee abukaatoowwan hidhamtoota siyaasaa Oromoo irraa argame ni mul'isa. Mootummaan Somaaliyaa filannoo pirezidaantummaa yeroo biraatti dabarse. Filannoo pirezidaantummaa Somaaliyaa guyyaa har'aa gaggeeffamuu qabu yeroo biraatti dabarfamuu pirezidaantiin biyyattii beeksisee bileen odeeffannoo kanaa akka itti aantu qindeeffannee jirra. Filannoon pirezidaantummaa Somaaliyaa guyyaa har'aa gaggeeffamuu qabu yeroo biraatti dabarfamuu pirezidaantiin biyyattii beeksise. Pirezidaant Mohammad Farmaajoon kuraarifachiisaa mana marii biyyattiitiif sababa mormitootaan walii hin galiniif jecha filannoon har'a gaggeeffamuuf ture kan hafe ta'uu fi hanga filannoon gaggeeffamutti aangoorra kan turu ta'uu ibse. Uummanni Somaaliyaa sababa hanqina maallaqaatii fi nageenyaatiin pirezidaantii isaa kallattiin baheen filatu. Hooggantoonni gosa garaagaraa bakka bu'oota isaanii qopheessu. Bakka bu'oonni kun immoo miseensota mana maree biyyattii filatu. Miseensonni mana marichaa kunis pirezidaantii biyyattii filu. Haaluma kanaan dorgomtoonni filannoo pirezidaantummaa Somaaliyaa kun dhimmoota akka heddumina bakka bu'oota gosa eenyummaa namoota mana marichaa filatamanii fi adeemsa filannootiin wal qabate garaagarummaan jidduu isaaniitti uumame hiikuuf yeroo adda addaatti marii godhaa turanis walii galuu hin dandeenye. Pirezidaant Farmaajoo fi deeggartoonni isaa walii galtee irra gahuu dhabuu kanaaf immoo hooggantoota Puuntlaandii fi Jubbaalaandii himatu. Hooggantoonni kutaalee Somaaliyaa lamaanii kun immoo mootummaa Somaaliyaa Moqodishootti argamu caala mootummaa Keeniyaa deeggaru. Keeniyaa fi Somaaliyaan immoo lafa daangaa irratti wal dhabbii keessa jiraachuun beekamaadha. Gabaasa kana The Guardiantu gabaase. Mootummaan yeroo Liibiyaan tokkoomsa jedhame hundeeffame. Erga Muammar Gaddaafii bara 2011tti humnoota naatootiin deeggarameen aangoorraa buufamuun ajjeefame booda biyyi Liibiyaa waraana keessa turte. Gabaasa dabalataa qabna. Erga Muammar Gaddaafii bara 2011tti humnoota naatootiin deeggarameen aangoorraa buufamuun ajjeefame booda biyyi Liibiyaa waraana keessa turte. Ardii Afrikaa keessa kuusaa bobaa olaanaa qabaachuun kan beekamtu Liibiyaan milishoota fedhiiwwan garaagaraa qabaachuun hundeeffamaniin jeeqamaa turte. Biyyi Liibiyaa dur baqattoota gara Awurooppaa baqataniif lafa ce'umsaa ta'uun tajaajilaa turte. Biyya waraanaan barbadoofte tanam deebisanii ijaaruuf foramiin mootummoota gamtoomanii gareewwan adda addaa hirmaachise marii guyyaa 3 magaalaa Jeneevaatti kan geggeesse yoo ta'u, marii kanaanis gumii pirezidaantii miseensota 3 fi ministeera muummee qabu hundeessuuf waliigaltee irra gahuu gabaafame. Akka waliigaltee dhiyeenya Jeneevaatti taasifametti ambaasaaddarri Liibiyaa biyya Giriik duraanii Mohammad Yunus Memfi itti gaafatamaa mana maree pirezidaantii ta'uun yoo filataman hojii daldalaatiin beekamoo kan ta'an Abdulhamid Mohammad ammoo ministeera muummee mootummaa ce'umsaa ta'uun filatamaniiru. Gaheen itti gaafatamtoota siyaasaa miseensota mana maree mootummaa ce'umsaa kanaatis filannoo bara 2021tti geggeeffamu raawwachiisuu fi mootummaa uummataan filatamutti aangoo dabarsuudha. Ergamaan addaa mootummoota gamtoomanii Steefanii Wiiliyaams ministeerri muummee haaraan kaabineewwan isaanii hundeessanii gareewwan siyaasaa adda addaatiin raggaasisuuf guyyoota 21 qabu jedhan. Erga hokkara filannoo bara 2014tti geggeeffameetiin booda humnootiin gurguddoon lama biyyattii jeeqaa turani. Waraanni Jeneraal Khalifa Haftar kan mootummoota adda addaatiin deeggaramus bal'ina baha Liibiyaa to'ateera.
mootummaan mootummoota gamtoomaniin beekamtiin kennameef ammoo magaalaa guddoo biyyattii Tiripoolii to'achuun bulchaa jira. Humnoonni lamaanuu biyyoota garaagaraatiin deeggaramu. Humnoota kanneen lamaaniin alattis gareewwan milishoota gaafiiwwan garaagaraa qaban hedduun Liibiyaa nagaa dhabsiisaa turani. Biyyoota adda durummaadhaan Jeneraal Haftaariin deeggaran keessa gamtaa Arabaa Emirates, Masrii fi Raashiyaan ni eeramu. Gamtaan Araba Emiratesim Jeneraal Haftaariif deeggarsa meeshaa waraanaa gochuusa gabaasni mootummoota gamtoomanii saaxileera. Raashiyaan immoo loltoota jeneraalicha waliin waraanan gara Liibiyaatti ergiteetti jechuun amatamti. Gama birootiin ammoo mootummoota gamtoomaniitiin beekamtii qabu kan deeggaraa jirtu Tarkiidha. Ankaraan ifatti loltoota ishee gara Tiripooliitti erguun Liibiyaatti garaagarummaa cimaa uumuu dandeessee jirti. Kana boodas Liibiyaa fi hawaasni idil addunyaa deeggarsa barbaachuurra hafuura galfachuun waan itti aanu ta'a jechuun Aljaziiraan gabaasee jira. Afrikaan kibbaa talaalliin kaampaaniin AstraZeneca oomishe gosa vaayirasii haaraa inni ittisu jechuun uggurte. Afrikaan kibbaa talaalliin AstraZeneca akaakuu vaayirasii haaraa irratti bu'aa nama hin gammachiisne mul'isu erga qorannoon argame booda talaallicha kennuu dhaabdee jirti. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Afrikaan kibbaa talaalliin AstraZeneca akaakuu vaayirasii haaraa irratti bu'aa nama hin gammachiisne mul'isu erga qorannoon argame booda talaallicha kennuu dhaabdee jirti. Qorannoo namoota 2,000 ta'an irratti geggeeffameen talaallichi dhukkuba COVID-19 jiddu galaa fi gadaanaa ta'e ilaalchisee humni ittisuu baay'ee xiqqaa ta'uu agarsiise. Afrikaan kibbaa talaallii AstraZeneca doozii miliyoona 1 kan fudhattee turte yoo ta'u torbee dhufu keessa namoota talaaluu eegaluuf karoorfattee turte. Ministeerri fayyaa Afrikaa kibbaa dilbata kaleessaa bu'aa qorannichaa ilaalchisee gaazexeessitootaaf akka himetti hangasiif mootummaan torbee dhuftu keessa talaalliiwwan kaampaanii Joonsan & Joonsanii fi Pfizeriin oomishaman irraa hanga tokko argatin talaallii ni kenna jedhe. Qorattoonni biyyattii akka jedhanitti yeroo ammaa lammiilee biyyattii haaraatti vaayirasichaan qabamaa jiran jidduu 90% akaakuu vaayirasii haaraatiin akka qabaman beeksisanii. Talaalliin Pfizer BioNTech talaalliiwwan hanga ammaatti oomishaman hunda caalaa akaakuu vaayirasii haaraatis kan ittisu ta'uu ibsame. Gabaasa kana CNN tu gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 odeeffannoo naadhaaf qopheeffanne kanuma odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.